Ashamaa harkafuun dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa ture, har'as seenaa gootota Oromoo tokko qabadhee dhufee jira. Turtiin keessan na faana ta'uun affeerraa ka'uuti. Seenaa gootota Oromoo shanan gibee. Seenaa mootota Oromoo shanan gibee keessaa seenaa goota Oromoo Daagaa Denoo qabadhee dhufe. Daagaa Denoo maqaan dhaloota isaa Daagaa Hasan jedhama. Bakki inni dhalate godina Jimmaa aanaa Saaxamaa Denooti. Kan inni itti guddate, kan inni jiraatu Saaxamaa fi Gaatti Yaawgaa ta'u, barri dhaloota isaa bara 1957 dhalate. Namoonni naannoo kanaa gootummaa isaa akkaan ajaa'ibsiifatu ture. Gootni Daagaa jiruu isaa keessatti gameessaaf arjaa ture. Otoo kanaa jiruu mootummaa Dargii wajjinis leenjii gara lolaa seene. Otoo tajaajilaa jiru leenjii isaa xumuraaf yookaan lola aandanyaa zuur yookaan marsaa tokkoffaa irrattis bobba'e. Jara wajjinis gootummaa isaa agarsiisaa ture. Sana booda diina wajjiin lammii kootti hin duulu jechuun hojii dhaabee gara mana isaatti deebi'e. Hiriyoota isaatii fi namoota naannoo tokko walitti qabuun namoota hedduu erga ijaaree booda meeshaa bitachuuf qarshii waan dhabaniif akka namoota biroo irraa fudhataniifis namoota gara garaa gaafachaa turan. Namoonni kennuunis tooftaa kennaniif fayyadamuun daldala eegale. Daldala isaa keessattis sangoota daldaluu eegale. Magaalaa Aggaaroo Saaxamaaf gabayaa naannoo keessa jiran irra deemuun daldala isaa daldaluu eegale. Guyyaa tokko otoo inni gabayaa Aggaaroo kana keessa jiru, namichi hattuun tokko kan yeroo hedduu shiftummaan beekamu kan namoota magaalaa Aggaaroo miidhaa jiru tokko akkuma mala isaa dhufee gabayaa kana jeequu eegale. Gootni Daagaa kun erga argee akka namoonni hedduun sodaataa jiranis hubachuun namicha kana qabee to'annoo jala oolche. Namootni gabaa dhufan shiftaa kana sodaataa jiran akkana jechuun waaman. Maaltu jira silaa Daagaa Hasan malee kan nurraa teessisu diina keenyallee kattaa feetan dhuftanis Daagaa dooni jira jechuun geerarsa geeraraa gara mana isaanii galan. Hundi isaanii sana booda mootummaan Dargiis ni kufe. Wayyaaneen erga aangoo qabatteetis daldala isaa dhaabuun hojii isaatiif mana isaa dhiisuun gara waraana adda bilisummaa Oromootti makame. Diina isaa irrattis duuluu eegale. Yeroo sana kan inni ittiin beekamu dhukaasee addaan kan hin dhaabnedha. Haaluma kanaa mormii isaa diina irrattis qabuuf falmii mirga ilmaan Oromootiif qabu itti fuufe. Osoma kanaan jiru adda bilisummaa Oromoo keessattis gahee guddaa osoo taphataa jiru guyyaa xumuraa gara mana isaa deeme. Gara mana isaa deemaa osoo jiru waraanni wayyaanee mana isaanii seenanii dhukaasatti banan. Innis guyyaa sanaaf injifannoo galmeessee meeshaadhuma jaraatiin jara ajjeesuun injifate. Guyyaa itti aanuufis ammas wal ijaaranii akka mana isaa dhaqan isa ajjeesuuf karoorfatan iccitii kana dhagaye. Akkana jedhe, innuu guyyaa kamisaa, innuu lafa koorratti, innuu mirga kootiif, innuu mana kootiif, in baqadhu lammii kootiif du'ee seenaa galmeessa jedhee manuma isaa taa'e. Akka shaammaa lammii kootiif ifu, akka shaammaa lammii kootiif baqee gubadha jedheen sana booda galgala sa'a lamarratti mana isaa seenuun dhukaasatti banan. Innis harka isaa tokkoon meeshaa isaatti dhukaasaa, harka isaa tokkoon qe'ee isaa keessatti mishingaa qotachaa eegale. Diina isaa hedduu erga galaafatee booda saba isaatiif lubbuu isaa laatee jira. Nama gameessaa fi nama soba jibbu akka ture hiriyoonni isaa kan nama lubbuun jiran nuuf himanii jiru. Nama xiiqii jaalatuu fi nama jagna jedhama. Seenaa isaa keessatti kan hin dagatamne gaafa tokko kaambii waraanaa keessatti salaanni geenyaan salaatuuf wuddaa godhatee jalqabe. Sana booda waahilan isaa hedduun itti hidhatanii yeroo salaata kana salaatan hoogganaan waraanaa mataa isaanii irratti rasaasa roobsu eegale. Yeroo kana namoonni naasuudhaan rasaasatti salaata addaan kutan. Itti hiikkatanii isattis darbanii bukkee guranii miila jalaaf gubbaa irratti itti dhukaasuun. Akka inni salaata addaan kutu godhanis Daagaan salaata isaa salaatee xumure.
gootummaa fi sabboonummaa Oromoo dhugumatti kenne. Ummatni haala kanaan sababa salaataa kana dadhabbii garagaraa irra taa'uun rakkisaa turan. Ollaa isaa bishaan qorraa keessa tursiisuu fi nyaata namoota hedduu itti fe'uun lafa dheeraa deemsisaa cinqaa turanillee gonkumaaf duuba deebisuu hin dandeenye. Boodarra gochaalee kana irratti raawwataa erga turanii booda yeroo salaanni ka'ee gahii salaata jechuun itti himuuf jalqaban. Akkasumas bakka salaataas godhamee fi salaata akka turetti himama. Gaafa tokko hoogganaa waraanaa walitti qabuun namni tokko amma booda akka hin salaanne akeekkachiisa itti kenne. Mooraa kana keessatti Islaamni daagaa qofa jechuun ragaa bahuuf kabajaa fi ulfinna gonfate. Akkasuma namni dhugumaaf dhaabbate yeroo dheeraaf qormaan itti baay'atus boodarra ni injifata. Seenaa hedduu akka nama ajaa'ibsiisudha. Nama gootaa fi hayyuu cimaa ture. Qabsoo Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphate. Akkasumas amantaa fi nama akkaan jabeeffatu ture. Daagaa Denuu. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Ani kan isiniif qopheesse Areerii Kadeer.